Raashiyaan guutummaan kibba Yuukireenii fi baha Doonbaas fudhachuuf akka jettu ajajaan olaanaan waraana Raashiyaa tokko dubbatan. Meejar Jeneraal Rustev Minkaayev miidiyaa mootummaa irratti galmi keenya Mooskoon lafa Kiriimiyaa waliin wal qabsiisuu qabachuudha jedhan. Kiriimiyaan lafa Yuukireen bara 2014 gara Raashiyaatti citteedha. Akkasumas lafti kun qabamuun garee finciltoota Tiraansiitiiriyaa jedhaman kan Raashiyaan deeggartu Moldoovaa keessa jiran waliin wal quunnamuuf gargaara jedhan. Tiraansiitiiriyaa naannoo xiqqoo karaa lixa Yuukireen daangessituudha. Dubbiin ajajaa waraana kanaa ifatti Kireemiliin balaaleffachuu ishee waan beekamu hin jiru. Garuu miidiyaaleen Raashiyaa hedduudhaan wabeeffatamee gabaafameera. Qondaalonni humna ittisaa Raashiyaa gaazexeessaa BBC Steve Rosenbergitti akka himanitti dubbiin ajajichaa ni ilaalla jedhan. Yoo dubbiin kun dhugaa ta'e karoora Raashiyaa torbaanota dhufan keessa qabatte kan akeeku ta'a. Qondaalli gamtaa Awurooppaa tokko Rooyitersitti akka himetti Raashiyaan torbaanota dhufu keessa haleellaa kibba Yuukireenii fi bahaan gaggeessitu cimsitee itti fufti. Moldoovaan dubbii kana irratti ambaasaaddara ishee Mooskoo jiran biyyatti waamte. Ministeerri dhimma alaa isaanii dubbii kanaan hedduu yaadda'uu ibsaniiru. Naannoon Tiraansiitiiriyaa kun Yuukireeniin lixaan daangessitu uummata afaan Raashiyaa dubbatan qabdi. Kufaatii Sooviyeet Raashiyaan booda waraana hamaa gaggeessuun walabummaa isaanii labsatanis akka idil addunyaatti beekamtiin hin kennamneef. Kanaaf qaama Moldoovaa ta'uun itti fufanii jiru. Akkaataa waliigaltee dhukaasa dhaabuu bara 1995 ta'etti loltoonni Raashiyaa gara 1500 ta'an naannicha keessa buufataniiru. Jeneraal Minkaayev itti aanaa ajaja waraana giddu galeessa Raashiyaa yoo ta'an jimaata darbe ture sagantaa humna waraanaaf qophaa'e irratti kan dubbatan. Kibba Yuukireen qabachuun hulaa gara Tiraansiitiiriyaatti baanuu biraa tolchuudha. Naannoo uummatni afaan Raashiyaa itti dubbatu biraan keessatti cunqurfamaa jirudha jedhan. Putiin akkasumas himata wal fakkaataa dhiyeessaniiru garuu ragaa kennan hin qaban. Putiin uummatni afaan Raashiyaa dubbatu Yuukireen keessa cunqurfamaa jira jedhee ture osoo weerarichi hin eegalin. Dubbii ajajaa waraana Raashiyaa kana humna ittisa Yuukireen balaaleffateera.